Naganya dursu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwork Oduu Ammee ammal rakkabee qabna. Obboo Baqqalaan Garbaa dadhabanii kufaniis hospitaala akka hin geeffamne dhoowwaman guyyoota 16 dabraniif lagannaa nyaataa irra kan jiran hidhamtoonni siyaasaa Oromoo manidhaa Qaallichi lagannaa guyyaa kurnaffarraa eegaluun namoonni gariin dadhabanii kufuun hospitaala galfamuun isaanii yaadatamam. Guyyaa irraa Obboo Baqqalaan haalli fayyummaa isaanii hammaachuun dadhabanii kufanis bulchiinsi manidhaa Qaallichi yaalii fayyaa isaan dhoowwuun dhagahame. Doktoroota fayyaa isaanii hordofan keessaa Dr. Ilillii Jamaal akka Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himteechim har'a guyyaa dhaqanii hidhamtoota kana laaluun dirqama akka wal'aansi isaan barbaachisu ergaman siifatanii boodam galgalammoo haalli fayyaa Obboo Baqqalaa Garbaa hedduu yaaddessaa ta'uu dhagahun gara manidhaa Qaallichi imaluu himchim hordoffii fi yaala barbaachisu kennuudhaaf gara manidhaa Qaallichi yoo dhaqan bulchiinsi mana hidhichaa ol galchuu dhoowwuun turtii sa'aatii lamaatiif akka balbalarra dhaaban dubbachim balbalarratti ittifamuu isaaniitiif bulchiinsi mana hidhaa sana yoo gaafatan qaama olaanaarraa akka ajajniin itti kennames eerteetiin jirtim erga gaafam isaanirra miidhan tokko gahe hatattamaan wal'aansa isaaniif gochuu hin dandeenye nutis maqaadhaaf doktoroota dhuunfaa isaaniitti jedhamuun faayidaa hin qabum kana booda homas gochuuf hin dandeenyu jechim Dr. Ilillii Jamaal yaani Dr. Ilillii Jamaal irraa fuune kunooti. Akkatan fayyaa Obboo Baqqalaa guyyaarraa guyyaatti gadi bu'aati kadeemaa ture jala bunee yeroo laalaa turreetti yeroo adda addaa qaamaanis haalli isaanirra jiran laallee laaboraatoorii hojjechaati ka turre kaleessa laaboraatoorii hojjenneen qabxiin agarre xiqqoo dhiibbaan miidhaan kalee isaanirra ga'e dabalaa akka dhufe agarre wantoota elektiroolaayitii qaama namaatiif barbaachisu ka jennu keessaa hedduu gadi bu'aa dhufe inni immoo onni isaaniitii irrattis miidhaa fiduu danda'a jennee hedduu sodaanne. Keessaa fosforas kan jedhamu kalee irratti laaboraatoorii irratti hoggaa agarru hedduu gadi bu'ee kun eegoon kuma nama irratti gadi bu'u nama nyaata wanta jedhama yeroo dheeraaf osoo hin arkin nama ture irratti malee jechuudha. Kana agarree Obboo Baqqalatti waan jira itti himne isaanis baay'ee akka dadhaban irraa mul'ata dadhabuu isaaniitis amananii jirani sanirraan dhiibbaa dhiigaas qabu urmiin isaaniitis xiqqoo deemee jira boodarra nuuf hayyamamanii hayyamamoo ta'anii yaala fudhachuudhaaf jechuu hospitaala isaan filatanitti eega Obboo Baqqalaan hayyamamoo ta'an booda warra mana sirreessaa san gaggeessu wajji mari'anne rakkina jiru ibsinee fi bakka yaalaa seessa akka ta'e walitti himne walii gallee ni geessina nuun ja'anii sa'a waliif lafa keenye sa'aatti deemnu kana keessa adeemsota jirutu jira wantoota jaansan akka fixatanitti walii gallee adda baane hoggaa nuti deebinee Obboo Baqqalaa fuunee mana hakimaa geessuudhaaf galgala kana dhaynu wanta nuti nu banneen sa'a lamaa ol hulaarra nu tursiisanii jechuu wanti hatattamaa jiraatee yaala barbaachisu bakka yaala inti kennuu dandeenyu nu geessuu hin danda'an taanaan maqaaf hakimoota dhuunfaa isaaniitti ja'amnee otoo nuti akka maqaadhaaf otoo jirru waa isaan irratti uumamee arkuun waan gaarii waan hin taaneef kana booda yaala wanta ja'amaa gama keenyaan kan isaaniif ta'u akka hin jirre beeksisuu barbaannaa jechuu hakimoonni lameen dhaqnees kanatti walii gallee baane hiriyoota keenya kanaafanii wajjis mari'anne silaa wanti deeqaa shanillee namaan kennine uumame ijuma keenya duratti nu harkatti dabru jechuudha. Kana laallee isaanis isin hin barbaannu kana booda maaliif yaala barbaachisu argachuu danda'an jirru waan ja'aniif nutis haala jiru hoggaa laallu yaala isaaniif barbaachisu kennuu akka dandeenyutti hojimaanni mana sirreessaa san keessa akka hin jirre hubanne bakka yaala itti kennuuf nu geessaa jenne nuuf geessu waan didaniif arrirraa eegalee sa'a kana booddee yaala isaaniitiifis ta'e waa'ee fayyaa isaaniitiif itti gaafatamummaa takka illee hin qabnu hakimoonni isaanii kan dhuunfaati uummanniinis kan akka hubatu barbaannaa jechuudha galatooma. Doktoroonni dhuunfaa fi mootummaa gara hospitaala akka geeffamaniif murteessanis manni hidhaa Qaallichi Obboo Baqqalaa Garbaa mooraa sana keessa akka hin baafamne dhoorguun qaama olaanuun akka ittifameetum addeeffame. Doktoroonni Obboo Baqqalaa fuudhuuf garas dhaqan halkan keessa hanga sa'aatii 3 eeguun kadhatanii itti waywaatanis qondaalonni mana hidhaa didanii mooraa keessa isaan baasaniitim jiru. Manneen murtii Firaalam sadarkaa duraa fi olaanaan yeroo garagaraatti Obboo Baqqalaa fi Jawaar Mahammad faan mana yaalaa dhuunfaa fi haakimoota dhuunfaan akka yaalaman ajaja dabarsuun ni yaadatamam. Haa ta'u malee guyyaa har'aa manni hidhaa Qaallichi Obboo Baqqalaan akka gara hospitaalaa hin geeffamne dhoowwaniitim jiru. Obboo Baqqalaan gameessa waggaa 60 yoo ta'an dhukkuba dhiibbaa dhiigaa qabu. Kanarraan guyyoota 16 lagannaa nyaatarra jiraachuu isaaniitiin haalli fayyaa isaanii hedduu yaaddessaa fi yoo wal'aansa osoo hin argatin bakkatti kufan bulan.
deeman rakkoo hamaatti cehuu akka malum simameeram. Gama biraatiin dhaabbanni fannoo diimam gara mana hidhaa Qaallichitti imaluun hidhamtoota siyaasaa kanneen akka daawwatanis beekameera. Egaa daawwattoota keenya odeeffannoowwan haaraa hordofuun haala garas jiru kan isin dhaqqabsiifnu ta'a.